السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota dhaggeeffattoota Ardhaa soosama gaaddisa gurraacha jedhu kan qopheesse Najib Al-Khailaan kan afaan keenyatti kiyamaan guddataa jedhu bifa sagaleetiin kan isin dhiyeessinu taha. Asoosama gaaddisa gurraacha seenaa Iyyaasuu bifa asoosamaatiin kan isin dhiyaatu taha jechuudha. As keessatti asoosama kana keessatti warroottan asoosama kana keessatti hirmaatan Iyyaasuu abbaa isaa Mikaa'el, shawarraggaa haadha Iyyaasuu, manna obboleetti Iyyaasuu, Zawditu adaada Iyyaasuu, Gugsa abbaa mana Zawditu, Raas Tafarii abbaa mana Mannaan bulchaa naannoo kibbaa kan ture, Amba Maatiyos bara Iyyaasuu keessa Maxarana biyya Habashaa kan ture, haadha mana Iyyaasuu, qopheessitoota nyaata Tafarii, dubartoota tajaajiltoota achi keessaa fi khadimtoota isaanii jechuudha. As keessatti warri kun warra asoosama kana keessatti shoora taphatan jechuudha. Asoosama gaaddisa gurraacha jedhu seenaa Iyyaasuu kutaa tokkoffaa jalqabne jirra. Nu waliin turaan affeerra keenya. Iyyaasuun astee dargaggeessi fuulisa suttur godhee abbaa isaa Raas Mikaa'eliin akkana jedhe: yaa abbaa koo, ani jibbisa warroottan waan Waaqayyo dubbatanii daba hojjetan irraa kan ka'e sammuuntii baay'ee na dhiphatti. Yaa abbaa koo, jarri kun mata isaaniitiin hammeenya hojjetanii yeroo waa'ee tola hojjetan namaaf himan fuuli isaaniirraa haguuggin dharanis haqan. Hojii isaaniitti immoo hamtu calaqsiiftu. Osoo mata isaaniitti wantoota babbada hojjetan waa'ee amala gaarii dubbatan. Ammas haasawa isaa ittuma fufanii akkana jira: jarri kun waa'ee jaalala obbolummaa fi waliif irra darbuu deddeebi'anii dubbatu hin ifatan. Garuu seenaa isaanii hundi cubbuu gurraacha, ammeenyaa fi jidduu isaaniitiin wal dhabbiinsaa kan guutamedha. Ammas asxeen dargaggeessi fuula sarara dhiphinnaa fi gaddii mul'atu bakka taa'u utaalee, lakki ani Maatiyos hin simadhu. Abbaan isaa Raas Mikaa'el akkana jedheeni dinniin: yaa ilmaa koo Iyyaasuu kabajamaa, hin dagatin, atin mootii Habashaatti asxee guddaa akka taate jirtu. Amba Maatiyos immoo Maxarana Habashaatii fi abbaa gahee guddaa guutuu biyya kanaa ta'uu isaatis hin dagatin. Iyyaasuun hudhamaatii akkana jedhan: anin dubbiso dadhabe jira, ani isaan ni jibba. Mikaa'el suutuma jedhe seeqeetiin akkana jedhe: anis akkuma keeti isaan jaallato kana ni jibba. Akkuma maqaa kiyya kan haarawaa Mikaa'el jibbuut maqaa kiyya kan duraan Muhammad Walloon inni yeroo walloo bulchaa itti yaamamu sun waa tolee waa bareed. Garuu hanga Waaqayyoo murtii isa murteessut maquma kana qabadhee taa'uu qaba. Ilmi Muhammad Ali Iyyaasuun mootii Habashaa ta'a jedhe eenyutu yaade? Yaa ilma koo, kun dubbuma ajaa'ibaati. Carraawwan ajaa'ibaa agarsiisa. Haa obsinu, haa eegnu. Anaa fi atis nu lamaanuu ammantuma kanarraa turuu qabna. Rabbii waan gara keenyaa ni beeka. Amma ati wanti sirra eegamu hojii kee tolchitee hojjechuudha. Naaf hubattee amma daddaftee deemtee Amba Maatiyos simachuu qabda. Wanta qalbii isa bohaarsu sirraa dhagahuu qaba. Yaada gara keetii beekuu hin qabu. Kasiif dhaameera, ani lubbu keetiif kiyya qofaaf hin rakkanne. Uummata bal'aa magaalaaf baadiyaa keessa jiraatutu kan na yaaddeessa. Isaan kun sirratti amaadhaadha. Fuula Rabbiitti irra gaafatamta. Sababa isaatiif jecha waan godhuu dandeessu hunda gochuu qabda. Wareegama barbaachisu kaffaluu qabda. Yaa Iyyaasuu kiyya jaalatama, meekoot yaa ilma koo, menat askoot jedhe itti fufa. Kutaa lammaffaan hanga walagarru nagayaan nuuf tura. Chaanalii keenya akka dafeessan dhaqqabuuf subscribe godha, share godha, hiriyoota keessaniin nu dhaqqaba. Seenaa Iyyaasuu kutaa lammaffaa hanga walagarrutti nagaatti nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
mucaa gaarii kamii rabbi biyyaaf kenne guddina biyyaatiif erga karaa seene jaalala hawaasaa garree waliin dhufne biyyaa fi biyyummaa erga garree suufne hundi wal qixxaanne biyya qabna jenne biitti teenya illaan asii ta'uu beeyne nulleen akka namaa jiraachuu jalqabne booda rakkoo hamtuu alagaan mudanne ija budaa hamtuun qacalee saamamne meeyraa abdii biyyaa qurxee qurxaan seene